ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. واو واو waan baay'ee takka namatti tolu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ibsishaan baay'uma takka nu bohaarsaa jira. Dhugaa bakka wantoota biyya keessa jiru akkasitti yommuu namatti argisiisan hedduu takka namatti tola jechuudha. Dhugaa rabbii waaw ibsishaa guddaa galatoomi. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtootaa fi hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdanii. Annagaan qaba galata rabbii anaaf haa jiraatu baga jiraatanii isiniin jedha hundi keessaniyyuu. Egaan akkuma argitanii waaw kuni waantinii damma gaagura damma. Waaw maashaallah. Akkam hin bahu gadi kanniisni qoy. Amma ataakiltii intinni nama seenuudhaaf deema maasii nama seenuudhaaf deema haatuudhaaf deema. Hin qabamtaa ani sitti mee yaabsishaa. In qabamtaa ani sitti mee garaa si dhukkuba garuu sitti mee garaa si dhukkuba baaqelaan nyaatiin garaa si dhukkuba way beekeeyyuu nyaatu mucaan quluqqula maal jedhama irraanfadheeyyuu maal akka jedhamu maal quluqqulluudhuma jedhamayti falaffalu jedhama falaffalu way tokkittii dhuma fudhattee nyaatte hin mi'aawu. Miau. Itti mi'oofnedha. Baaqelaan amma intini taabeettani garaa nama dhukkubsa inni ammaa kun jechuudha. Asheetni isaayyuu innaa xiqqoo bakka kun reef gahee raawwatee reef goromma oo ta'e malee amma inni kun keessa darbeera goggoguudhaaf deemaa jira jechuudha. Inni kun garaa nama dhukkubsa dhugaa sirrii miti. Yookiin asheeta miti yookiin goggogaa miti. Walanqatte waan ina baare jettee atiyyuu yaabsishaan sitti alangee tokko suudhaaf deemaa jira ilaan sitti mormatte ummarta way jalaa hiikatte maayidha kun alangee namoo wayyeessaa guddi uummata haatee bar kuni maali arakillee Maashaallah maashaallah. Hay reef achuma godhatee bira rafaa jiru maali? Amasishaa fudhatee deemuudhaaf akkami killee tana hundasii. Wayyaa rabbii kiyyaa iju biyyi amma namni takka tokko mee jechuudha dhugaa rabbii waan biyyi bara akkasitti waan kana faa qabuun seetu biyyaa rabni takka ijji haadha ishee abaduuti. Waan kana qabnu faan si hambar dhugaa rabbii amma tokkatti viidiyoo ibsishaa kana arganii. Yaa arganii qaamaan na jalatti jarattiin tiyyatuun maatii na taasistee jirti. Yaa argitu dhugaa rabbi yaa argitu. Waan waa qabnu ittiin fakkaatu dhugaa waaqa mana kana keessatti jechuudha. Dhugaa rabbi isma dhugaa waaqan isinitti madhaggeeffadha. Ofii isaaniitiin midhaan waan hunda yoo fidatanii ananaaf hin fidani jechuudha. Ani ofii kootiif hin bitadha midhaan wanta hin barbaadu. Dhugaa waaqa namni midhaan mana keessatti hojjetamee faa fuudhee raawwatee achumatti hambifata. Manatti hojjetamee qursiis ta'ee misaas ta'ee waanuma fedhe maan taane hojjedheetumoo anuma ofuma kootii hojjedhee geessee gaafa naan achi bakkee isaan itti nyaatan saaloonii keessa kaa'ee fi saanii qoshaashaa bichaa achi lafa keessee raawwattee isa nyaata qabu fuutee raawwattee bakka biraa keessi dhugaa rabbi akkana ni fuudheetu akkana deebisee kushinaa keessatti hin fidanne jechuudha. Achi keessi asitti irraa immoo dongeessin irraa hambifachuu otuma wanna fedhe ta'eyyuu hin danda'amu jechuudha. Gubbaa koorratti zabanyaa godhamee jira. Inni immoo waan akkasii kana immoo hin fedhummoo ani dhugaa waaqayyoo jechuudha irraa hambifatanii qobaatti bakka dhoksanii nyaatanii maalii kana natti hin tolu otuma wanna fedhe ta'e waanuma isaan ijaan argan isaanuma fuulduratti yoon fudhadhe yoo ta'e malee yoon nyaadhe yoo ta'e malee jechuudha. Innaa bakka qursiin isoo hojjetame misaan isoo hojjetame waan hunda isaa kun waggaa 4 mana kana keessa achumatti fudhatti baqaanis bareen jira waan ta'eef ofii kootiif hin bitadha jechuudha wanta hin barbaadu waan hunda isaa na barbaachisa kanaan nan jedhu ofii kootiif hin bitadha jechuudha dhugaa waaqa. Inna waan waa qabnu isaanitti hin fakkaatu jechuudha tokkoon isaanii waan waa qabnu isaanitti fakkaatu waan kun rakkannee waan nyaannu waan dhunnu dhabnee raawwanne biyyaa baanee dhufnee isaanitti fakkaata jechuudha dhugaa waaqaa. Giniin akka nuti waan hunda isaa guuttannee qabnu biyyi teenya akka waan hunda guuttattee qabdu isaanitti mul'atu jechuudha dhugaa.
Inna akkasiin jedha wayne ibsaachin ati qophaa kee taasoftaane asitti istirii keessa galeetiin hin jira. Inna dhugaa waaqaa hedduu takkan gammade jechuudha viidiyoo ibsaa gaafan ilaalu dhugaa rabbi sirraa jaallatu ibsaa keenya galatoomi. Akkasittiin bakka wantoota babbareedaa kana nu argisiisu kan keetiif guddaa takka galatoomi. Namoonni baay'een seenaa biyya ofii gaafa ilaalu hin yaadata jechuudha. Waa baay'ee yaadata wantoota biyya keessatti dabarseetii dhufee ammallee immoo waan ilaaluudhaaf hawwii qabu takka gaafa argu hedduu takka itti gammada jechuudha dhugaadha. Namoota biyya galan keessaa dhugaa rabbi jechuudha ibsishaan haala bareedduu takkaan bakka wannootuma nama hawwatu wannootuma keessi namaa bakka yaadu laaluudhaaf yaadu kana nutti argisiisaa jira. Rabbi sarraa haa jaallatu dhugaa waaqaayi galatoomi jennaani. Kanaafiyyuu namoonni haran immoo akka carraa ta'ee gara chaanala kootii kana soo dhuftanii maal jechaa jira. Ani dura dhaggeeffadheen jira garuu amma sagalee isaa cufeetiin jira jalaayi. Maaliifin sagalee isaa asirratti fiduu hin barbaanne garuu immoo viidiyoo kana yaa arganii jedheetuman irraa waraabbadhe hunda waraabni gimmaasha waraabee malee anuyyuu bakkatti dhaabee tanan irraa waraabbadhe. Fidee jechuudha sagalee isaa jalaa balleessitiin hin jira viidiyoo qofatu jira malee jechuudha mul'ata maleedha. Akkasuma chaanaalli ibsi shaafaa immoo seera isaa hin guuttanne jechuudha. Maalumaaf akka inni seera isaa guuttachuu dadhabinaaf hin galle dhugaa waaqaa'e otoo seera isaa guuttate maallaqa baay'ee herreegafii ture dhugaa rabbii amma sila haala bareedduudhaan herreegafii ture viidiyoo akkanaa irratti namni sirriitti hawwatee ilaala waan ta'eef hin herreegafii ture. Guyyaa tokko ibsishaa gaafadheen itin ture maal ta'eetii maaliifii beeksisa irratti hidhachuu dadhabdanii seera isin hin guuttanne moo sila sabskraayibiin keessan guutee jedhee gaafannaan inni sa'aatii xiqqoon waan qatanaan jedhe qaata kaa inni ji'a guutee natti fakkaata ergan gaafadheeni ergasii akkamitti sa'aatiin akka guutuu fi didee sa'aatiidhuma guutuu fi didee ta'ee egaa wantoota tokkotu wanta hanqina qabu jira ta'ee naaf hin galle dhugaa waaqaayi. Kanaafiyyuu otoo seera isaa guuttatee fi baay'ee tokko nu gammachiisa. Isaanillee akkasittiin itti dadhabanii viidiyoo kana asiif achi deemee waraabee itti dadhabee jechuudha. Dhugaa nama qabatanii kaameraa qabatanii asiif achi deeminu hedduu takka nama dadhabsiisa. Inni itti buhaaruudhaaf illee haa ta'u malee garuu immoo bakka niitoorkii numti ittiin dhaqanii poosti godhaniiyyuu maallaqa nama barbaada waan ta'eef odoo immoo akkas seera isaa guuttatee fi hedduu takka nama gammachiisa dhugaa rabbii jechuudha. Sila amma tokkollee hin herreegafii tureeyyu iddoo kanatti viidiyoon irra deebi'ee jira jechuudha. Irran deebi'een bakka kanatti baay'ee tokko na gammachiise deemee hatuun deema jechaa jiran ibsa. Hojii keenyaadha. Hatuun deema na ilaalaa jedha natti fakkaata qubatti qaba waaqilaatti. Akkasisiniin jedha kabajamtoota furdiftoota koo rabbi daddafee akka seera isaa guuttatee raawwatee isaanillee gammachiisu. Rabbi haa taasisuun isiniin jedha. Akkasuma ammoo namoonni chaanaala isaanii hin beekne sabskraayib godhaa fi dhaqaatii viidiyoo kana jalatti intiniin godha liinkii isaa viidiyoo kana jalarran kaa'aa jechuudha. Dhaqaa sabskraayib godhaa fi namoonni chaanaala isaanii hin beekne jechuudha. Namni hin beekne hin jira natti hin fakkaatu. Tarii akka carraa hin beektan yoo taatanii liinkii isaa koomentii jalqabaarra isiniif hin kaa'aa jechuudha chaanaala isaanii. Dhaqaatii sabskraayib godhaa fi viidiyoo isaanii ilaala fiidha. Akka hanga ammaa dhuguma sa'aatiin guutee fi hin jiru yoo ta'e sa'aatiin isaallee akka guutuuf viidiyoo isaanii hanga dhumaatti ilaala fiidha. Kana booda yeroo baay'ee egaa akkuma jedhanoo dhuguma tiiktokiin bade ta'e achirratti wal argina waan ta'eef isaanis akkasittiin itti dadhabanii hojjetan itti gammadu. Akkasiniin jedha kabajamtoota nagaan naatu.